Hidhamee miilasaa utuu hin taane sammuu isaati. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani yoobsaan babeetii yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu ni dandeessu. Hidhamee miilasaa utuu hin taane sammuu isaati. Eeyyee akkuma yeroo kaanii wantoota nama bashannansiisan, nama bohaarsan, nama barsiisan, nama dadammaqsan isiniif qabadheen dhufee jira. Hanga xumuraatti na hordofa. Kan hidhamee miilasaa utuu hin taane sammuu isaati. Furtuu ilaalchaa itti fayyadamu. Wanta nuti dandeenyuu fi wanta nuti hin dandeenye kan nuuf murteessu eenyu? Kana qofaa hojjechuudhaaf maaliif daangeffamne? Gaaffiwwan kana of gaafannee deebii sirrii yoo arganne wanti nuti hamma ammaatti dadhabne kan nuti hin yaalin qofa akka ta'e hubachuu ni dandeenya. Uummaan keenya uumama wanta sammuu keenya isa abboome hundumaa raawwachuuf qophaa'edha. Yoo sammuun ni dandeessa jedhe ni yaalla. Hin dandeessu yoo jedhe immoo socho'uu dhiisnee hidhamnee taa'a yookiin callisee of ilaala. Icciitii kana keessatti dhoksaa riikardii cabsuu atileetotaas ni arganna. Namni garaa kutatee yeroo hundumaa akkuma riikardii cabsetti jiraata. Riikardii mataa isaatii. Kana hin irraanfatin. Kutaa qaama keenyaa keessaa bakki jireenya sammuu keenyaa qofadha. Namni tokko paarkii bineensonni keessa daawwatanitti maallaqa isaa kaffalee erga seenee booda wanti ta'ee jiru tokko isa ajaa'ibe. Arba hamma gaaraa ga'u mucaan xiqqoon tokko sansalataan miila isaa hidhee asiif achi adeemsisa. Funyoon xiqqoon kun bineensa hamma na ga'u kana akkamitti hidhuu dandeessi jedhee namoota gaafachuuf murteesse. Yeroon daawwannaa dhumee namni hundumtuu erga bittinnaa'ee booda gaaffii kana keessaa isaatti qabatee gara leenjisaa bineensotaa deeme. Funyoon xiqqoon kun bineensa hamma na ga'u kana akkamitti hidhuu dandeessi jedhee gaafate. Deebii isaa ifaa fi gabaabaa ture. Gammadii kun akkuma arbichi dhalateen miila isaatti hidhame. Yeroo reefu dhalatu sana sansalata kana kutuu hin dandeenye. Garuu humni arbaa kanaa sadarkaa itti sansalata kana kukkutuu danda'urra erga darbee tureera. Arbichi garuu yoomiyyuu taanaan funyoo kana kutuu hin danda'u jedhee waan amanuuf akkuma hidhameetti jiraata. Kan hidhamee miila isaa utuu hin taane sammuu isaati jedhe. Wanta iji kee arge sitti himuu hin amaniin dadhabaa ta'uu kee sitti odeessa. Ati hamma yaaddu dandeessu hundumaa yaadi. Waan beektuu fi waan dandeessu addaan baasii hubadhu. Daandii ittiin gara bakka ol ka'aatti adeemtu ni argata. Namni tokko bakka jiruu ka'ee gara bakka ol ka'aatti ol guddachuu yoo barbaade dirqamatti wantoota hamma kanaan duratti amanaa ture hundumaa irratti gaaffii kaasuu qaba. Utuu addaan hin kutiin maaliif jedhee hin gaafatu yoo ta'e bakkuma jirutti hafa. Haalli inni keessa jirus siidaa ta'aaf. Gaaffii haalli koo maaliif akkas ta'e jedhu gaafachuu qaba. Namni fuula keenya duraa daangaawwan adda addaa nuuf kaa'uu ni danda'u. Yaaduu fi karoorsuu irraa nu ittisu. Garuu tasumaa hin danda'an. Kan ati deebii argattu yommuu gaafattudha. Kan ati dhugaa fi bilchina irra geessu immoo gaafa yaaddedha. Callistee daangaa ati darbuu hin dandeenye kan waggoota muraasa duraa sitti himame amantee taa'uun si ga'a. Waan dogoggorte dogoggoreen ture jettee waan haaraa hojjechuuf hin kaatu yoo taate jireenyi kee hin jijjiiramu. Kanas yaadadhu. Wanta ati hamma ammaatti hin danda'iin wanta ati hin yaalinidha. Wantoota si daangessan hubadhu. Garuu tasuma isaaniin fudhatiin. Ergaawwan amantee fudhattee immoo addaan baafachuuf burqaa isaa addaan baaftee beekuun barbaachisaadha. Maddoota kanneen keessaas muraasni wanta ati ofitti dubbatte ni taata yookiin ni hojjetta. Wanta namoonni sitti himan hunda hin fudhatiin. Sababni isaa wantoota gaarii fi hamaa si kuffisan waan qabuuf. Wanta ofii
itti amante yookiin ofitti dubbatte waan sirriidha jettee itti amante raawwadhu.